Saddeetii kaasteeti kaabbaa kee faana jiraachuu eegalte jechuudha. Ashama harka fuuni ilmaan ayyaa bakkuma jirtanitti nageenyi keenya isin yaa dhaqqabu isiniin jedha. Har'a keessummaa addaa nama guddaa wayii qabaa. Turtiin keessan nu faana haa ta'u. Akkam? Nagaa? Nagaa. Fayyaadha? Fayyaa. Taa'i? Jirta? Jirra. Fayyaadha? Fayyaa. Egaa keessummaan har'a isinii dhiyeessine nama miidiyaa irratti dhiibbaa guddaa godhu. Keessumattuu gama tiiktokaatiin maqaa ofirraa eegaluudhaan inni of isin barsiisu. Maqaan kee eenyu? Nagaa. Nagaa eenyuuti? Nagaa Abdii Raggaasaa Baqqalaa. Nagaa Abdii Raggaasaa Baqqalaa. Okay. Umriin kee meeqa? Afur. Ganni kee afurii? Okay. Kutaa meeqa baratta? KG1. KG1? Mana barumsaa isa kam baratta? Fuucharii. Fuucharii? Oh. Maatiin keessa jiraatan abbaan keessa jira? Magaalaa Finfinnee jiraata. Abbaan kee? Okay. Harmeen kee eessa jiraatti? Eessa jirti? Ammeen koo biyya keessa jirtu dhaga'een ture. Harmeen koo biyya keessa jirtu jechuudha dhaga'een ture? Okay. Eessa jirti? Biyya alaa jirti naan jedhani. Akkasii? Harmee kee amma osoo argitee beektaa? Lakkin beeku. Maaliif? Innillee isheen baay'ee qaba. KG1 baradhanaa jettee turte. Namni tokko barumsa barachuuf waa hedduu isa barbaachisa. Nyaata jira, dhugaati jira, itti gaafatamuu abbaatu jira, kan harmeetu jira. Bakka harmeen kee hin jirtu eentu si barsiisaa jira amma yeroo kana? Asumaan abbaa koraan galatoom jechuun dabbaata. Bakka abbaa bu'ee, bakka aadaa bu'ee kan na barsiisu abbaa kooti. Itti gaafatamummaa haadhaas fudhatee, kan abbaas fudhatee namni si barsiisaa jiru abbaa keetii? Yoomii kaatee abbaa kee faana qofa jiraachuu eegalteeti? Dhiironni ga'oo ji'a 8 kaasee jiran. Okay, ji'a 8 kaasteeti ka abbaa kee faana jiraachuu eegalte jechuudha. Abbaan abbaadhaa dirqama abbaa bahataa. Waa hunda akkamii ta'uu danda'a abbaan kee? Nyaata eentu sii dalagaa, dhugaatii eentu sii dalagaa, misaaqaa mana barumsaa eentu siif qopheessaa? Nyaatallee kan na qopheessu abbaa kooti. Nyaatallee kan naa qopheessu abbaa kootii? Guyyaa boqonnaa namni qaama sirraa dhiqu akkasuma uffata kee qulqullina isaa si eegu eenyuun? Abbaa kooti. Uffata kees, nyaata kees, misaaqaa kees waa hunda bakka haadhaas bu'ee bakka abbaa bu'ee abbaa keeti jechuudha. Okay, kanaaf hin galatoomfadhaa jette. Okay, nagaa gaafii biraa immoo siif qaba har'a. Ati nama umriin xiqqaati ganni kee 4 biran darbine yeroo ammaan tana dhageettii guddaa qabda gama miidiyaatiin keessumattuu gama tiiktookiitiin yoo xiqqaate hordoftoota 160 ol qabda. Gama artiitti dhufuufis haa ta'u hawaasa dura gadi baatee qoosaas haa ta'u waan silaa ummata kana fayyadu gadi qabattee dhuftee ummata biratti akka beekamtu namni si godhe, namni si cinaa jiru, namni si duubaan jiru, namni yaada si qindeessu eenyu namni hamilee si ta'ee sadarkaa kanaan si ga'e? Abbaa kooti. Abbaan koo yeroo tokko na dubbisiisa. Yeroo tokko immoo akkatti hojjetu na shaakalsiisa. Yeroo tokko ani akka ani tiiktookii hojjedhu na shaakalsiisaa? Abbaan kee? Walumaa galatti kan artiitti na fide abbaa kooti. Walumaa galatti gama artiitti kan na fide abbaa kooti? Ji'a 8 keetirraa kaasee seenaan ati dabarsite waan afaaniin himamee dhumu qofaa miti waan hedduu gara nama nyaatuu fi hedduu laphee nama balleessuudha. Amma waggaa 4 taatee jirta. KG tokko baratta. Gara fuulduraatti wanti karoorfatte yookaan wanti ati yaaddu maalinni mul'anni kee gara fuulduraatti jechuudha? Baricha kootti cimee ati amma galee fiixaan baasuun barbaada. Artii asiin gahe kana fiixaan baasuu barbaadaa? Okay. Gama tokkoon barumsa keetirratti cimaa, gama tokkoon immoo artii asiin geette kana cimtee itti fuftaa jechuudha. Nagaa biyyi keessa? Oromiyaa. Lammummaan keessa? Oromiyaa. Naannoon keessa? Oromiyaa. Godinni keessa? Oromiyaa. Aanaan keessa? Oromiyaa. Gandi keessa? Oromiyaa. Qabaleen keessa? Oromiyaa. Kun hundi Oromiyaadhaa? Biyya kamiif jiraattaati? Oromiyaa. Oromiyaa biyya koo dachee jedhanaa waaqoo biyya lammaffaa
Kanaafii shaanii dachee magariituu qonnaa boraajiituu utuu nuti jirru alagaa shimmiitu jala walalokko. Walaloo illee dandeettaa? Nagaa ammas gaafii isiif qaba. Gara fuulduraatti harmee kee arguuf wanti ati yaadaa jirtu jira? Hin jiru. Gara fuulduraatti harmee kee arguuf fedhiin ati qabdu hin jiru? Hin jiru jechuudha? Okay. Kana jechuun hariiroon sii fi yeroo kanatti sii fi abbaa kee jidduu jiru akkam jira? Maal fakkaata? Bifa kamiin dabarsu jirtan? Abbaan koo baay'ee na jaallataa, baay'ee na goshuus. Abbaa koo irraa waan nama keessayyuu hin jiru. Haadhaan naa ta'eera, abbaan naa ta'eera. Namni akkasaa na ta'u takkayyuu hin jiru. Ani abbaa koo biratti waan barbaadu hin qabu. Bakka haadhaas bu'ee, bakka abbaas bu'ee waan lamaan irraayyuu eegamu dirqama ofii bahataa jira waan ta'eef abbaan kee kana booda harmee kee argitus arguu dhabdus wanti si dhiphisu hin jiru jechuudha. Hariiroo abbaa kee faana qabdu gammachuu guddaa qabdaa? Nagaa yeroo mana barumsaa deemtutti yeroo boqonnaa kee maaliin dabarsuu barbaadda? Faaruudhaan dabarsuu barbaada. Faaruudhaan dabarsuu barbaadaa? Okay. Faaruu isa maal jedhu? Wandimee yaako taanaa shwee dawwala aanaasaa taaneesaa enineesaalle asineesaalle iteetaalebee kushii balichee waanalemeteebe Nagaa kanaan booda harmeen kee si iyyafattee dhuftee sin barbaadaa sin fudhaa jireenya si wajjin itti fufaa osoo sin jette deebiin kee maal ta'a? Rakkoon qabu mara ammee gurra miti na deeshatti na duddenna malee ataatuma. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya hanga ammaa nu faana turuu keessanitti galanni keessan guddaadha isiniin jedha. Seenaa kanarraa waan hedduu barattan jedhee yaada. Galatooma ulfaadha.